warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota peejii qirroo akkam jirtan nagaa keessanii. Nageenyi kiyyaa akka kabajaa ka jaalalaa bakka isin jirtanutti isin haa ga'u isin jedha. Egaa peejii qirroo yeroo itti appilikeeshinaa qabatee isiniif dhiyaate jechuudha. Kanumaan wal qabatee arras wanna tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Sana dura garuu YouTube kiyyaa peejii qirroo itti warri beektan jechuudha. Amma jijjiiradheen jira. Sababiin isaas namoonni qirroo jedhanii waan baay'ee YouTubein banatanii jiranuuf jechuudha. Kan kiyyaa duddubbata jechuudha. Hin argamu. Namoonni baay'een hin arginu naan jedhaa turan jechuudha. Kanumaan wal qabatee amma immoo jijjiiradhe jechuudha. Awwal Kadir app kan jedhutti jijjiiradhe jechuudha. Akkuma asirratti argitanu YouTube keessan galtan jechuudha. YouTube keessan galtanii bakka kanarratti Awwal Kadir app jettanii isin bareetanu. Jalqaba irratti qad jedhee isinii ba'a jechuudha. Subscribe mallatteettu kana hin irraanfatinaa isin jedha. Akkanatti cuqaasaati. Kana jala hogga seentan jechuudha. Viidiyoo baay'ee jala gadhiiseen jira jechuudha. Wanni gadhiise dafee akka gubbaa jawaalaarraan gadi isin ga'u jechuudha. Mallattoo alaarmii kana si'a tokkoof akkana cuqaastanii laayik gochuun dagatinaa hiriyoottan keessaniif sheer godhaa. Barnoota cimcimaa asirraan dadarbu isin hin darbiin isiniin jedha. Egaan amma gara barnoota keenya irratti dabarfanna. Eshi barnoonni keenya irraas jechuudha. Gaafii namoota baay'eetiin gaafatamu jechuudha. Akkuma beekamu guruppii WhatsApp illee ni qaba. Namoonni achi keessatti gaafii gaafatan jechuudha. Kanumaan wal qabatee namni galuu barbaadan jechuudha. Liinkii Facebook irra kaa'eetiin ture jechuudha. Galuu dandeessanii. Yoo WhatsApp akkuma beekamu nama baay'ee irratti gubatee jira jechuudha. Samoona kana update godhamee sana keessa haalli buufannaa isaas xiqqoo jijjiirame jechuudha. Namoonni baay'ee gaafiitti ta'ee jira jechuudha. Baay'een gaafatanii jirtanii sana asiin gara isin buufatanu isin agarsiisa jechuudha. Kiroomii keessan seentan jechuudha. Kiroomii seentanus googilii seentanus tokkuma haala isin seentane asirratti yoo WhatsApp jettanii barreessan jechuudha. Baay'ee rageessi nama cinqu jechuudha. Yoo WhatsApp jettanii egaa barreessan haala kanaan isinii baha. Liinkii yeroo jalqabaa kana dhufu jechuudha. Liinkuma yeroo jalqabaa kana si'a tokkoof akkana cuqaastan jechuudha. Asirratti daawunloodii kana isin agarsiisa. Daawunlood ka jedhe kana cuqaastan jechuudha. Daawunlood ka jedhe kana cuqaastan jechuudha. Hoggaan cuqaastan akkanatti isinii baha. Ammas daawunlood ka jette kana cuqaastan jechuudha. Calluma itti teessan xiqqoo akka shabakaa keessaniitiif asirratti dogongoraara namni baay'een asirratti calluma itti teessan egaa xiqqoo calluma itti teessaniitii booda haala kanatti isinii baasa akka shabakaa keessaniiti. Yoo shabakaan keessan kasisi'atu ta'e inni dafee waan kana isinii baasa jechuudha. Kun haala kanarratti yookaan immoo xiqqoo isin tursiisaa xiqqoo achuma irra teessanii achi booda haala kanatti isinii baasa. Asirratti kaansel asirratti daawunlood kalas dhumeera jechuudha. Xiqqoo eeggattanii daawunlood ala gootanii sana booda gubbaarraan isinii lakkaa xiqqoo yeroo xiqqoo booda isinii buusa jechuudha. Innaa haala kanaanii an buufadheen jira. Asiin irraa deebi'aa barnoonni irraa kana fakkaata. Sheer waliif godhaatii nama akkana waan akkana rakkataaruuf akka gahu jechuudha.